Amma isatti dame yeroo ammaa tanaa isa maneedhaa kam jira? Okay, maneedhaa kam jira? Neetworkiin kee jechuutu jira. Maneedhaa kam jira? Nama sa'aatii kanatti gannaalee jira. Maneedhaa gannaalee. Gannaaletti hidhaa jira jechuudha. Oyaan takka neetworkii sirreeffadha. Mee neetworkii sirreeffadhu dhugaa adda nuyi maa. Laala amma obboleessuma isaatu namni kanneen sheekaa roobee ta'uu malaa beekadha. Dhugaan isinitti himan. Namni bakka sanatti duubas neebar mucaan bakka sana gadda. Laal namni amma obboleessaatti mana dhugaa. Amma dhaga'ama. Bikka amma dhaga'ama. Dhaga'ama. Okay, sheekaa roobee waan kana fuudhee obboleessa mootummaatti hin kennine. Kennuu isaa akkuma wal isin jedhe ergixanyaan beeku ergixanyaa hin beeku. Bonaa kan jedhu kun. Baalee roobee magaalaa roobee ta'e tanis jibbitanis ijoollee warri baalee roobee namni abuunii hiisise namni akka hidhamu godhe sheekaa goobbaati. Hadhallee borullee ani sodaa namaa hin qabu. Sheekaa goobba sheekaa roobeeti namni abuunii hiisise. Okay, akka magaalaa roobeetti amma gizeen dhaga'u namoota ijoollee miidiyaa irraa dubbattu garii keessattuu karaa TikTok kanaan ni hiisisaa waan jaaheen dhagee. Amma ijoollee irra guddaa isa deebisaa tanan deebistu. Waan jiru kanuma badhaasoo namni mucaa kana akka inni hidhamu taasise hadhallee borullee sheekaa roobeeti namni abuunii hidhe. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jechuma lamaan jaanii waadiras jechuutiin turu badhaasa dhimma kana keessatti amma dura mucaan sheekaa gobbaa jedhamu kuni gaafa mana asliititti namoota hedduu waliin qoqqoosaa turan tokko Nasraa Gursumii nama hunda kana tuttuqeetti qoqqoosaa ture tokko sheekaa roobeetti illee qoqqoosaa ture nama hunda kana tuttuqeetti qoqqoosaa ture tokko sheekaa roobeetti illee qoqqoosaa ture nama hunda kana yeroo sanitti sheekaa roobeetti illee qeeqaa ture gurbaan kuni waa jechuun akkuma qoosaati waa jeeni yeroo sanitti rabbumaan naffadhe milishaa ganama boruun naffideen na hiisisaa shuguxii takka tan maal bulooka laman dhukaane takkaanu na asfaraarraa jira ani rabbumaa isa wajjin na rakkisee waan jiru dubbatee ture yeroo sanitti lammada irratti mana Mubaarik Musammaatti viidiyoo atimma suuraa duuba keessee teessu tan irratti obboleessa fi kanaadha tokkorraa garaa tokkorraa waliin dhalatan tokko yoo ta'e yoo hidhamellee suutuma jala deemanii yoo obboleeyyan lamaan wal lolanillee seera wal geessanillee sooshaal miidiyaa irra fidanii akka sheekaan roobeetti geessanitti bakka dhugaa jira jechuun akka loqoda harargeetti gaatis harargee dhalatte bakka dhugaa jira jechuun rabbi qabrii jira bakka dhugaa jira jechuun bakka irraan deebine galee jira jechuudha du'ee jira jechuudha akka loqoda harargeetti gaa bakka biraan beekoni. Akkasuma akka loqoda hundattu akkasuma bakka dhugaa jechuun kallattiin otoo ta'in alkallattiin du'ee jira jechuudha. Lammaffaa deebi'ee rabbii isaatii wajjin wal argee jira jee ammas lama. Okay, sadaffaa irratti gastii cufee bahee gaafa mucaan maali Heydar jettan kun itti bilbilee silkiin kaasu achi booda taaziyaa irraan jira jee ammas deebi'ee. So waan kana guutumaa guututti namni mucaa kana miidhaa keessa jiraates miidhaa keessa geessisu jiru sheekaa roobeeti. Sheekaan roobee yoo laaqana nyaachifte yoo laaqana bareedaa tokko nyaachifte wallaahi ilmoo isaatu waan ajjeesu na fakkaata. Ilmoo isaatu waan ajjeesu na fakkaata. Dhugaa rabbiin sitti hima. Ani nama sooshaal miidiyaa kanarratti nama hedduu waa takka hin jedhuuni nillee namallee qeequ namni. Khalifa waan ajaa'iba ijoolleen baala eessuudhaati. Mucaa isaa baay'ee tokkotu aboo kana kana naan jee naa hojii eegalee sanuu mana kana hojjeonnee kutee innummaan sanuu hin sodaatanii milishaa irratti ergaa naan jee kutee kan mucaa san gubbaarraa na barreesse. Gizee mucaan harma keessaa kan jiru boonaan kun gizee kana jiru wannaan see jechuudha. So namni kun sooshaal miidiyaa kanarratti amala adda addaatiin dhufa. Mucaan kun gaafa dhufu ibsishaa soddaa keenya kana arrabsuudhaan dhufe eegas booda namni ibsaan deebisuu fi didee jalaa caljee achi booda sheekaan roobee kun akkaataa sooshaal miidiyaa irratti dhufe ni beektanii jaartii isaa dura fuudhee qeequudhaan dhufe deebi'ee waa hedduu keessa gaggaluu ture. Amma ustaad Ahmad Arabii tokko mucaa warra Wallaggaa tokko
namni diin barate akkas jecha inni namaan jiru kun ilma sharmuuxaati, ilma zinaati. Namni diin barate. Anyways, Sheekhaan Roobee yoo laaqana bareedaa nyaachifte wallahi jaartii isaatiif ilmoo isaatu waan ajjeesu na fakkaata. Please avoid Sheekh gurbaa san irraa fagaadhaa. Mucaa sanillee rabbi haa baasu kanumaan jechuu barbaada. Amma asirratti badhaasaadha waan takkaan isin ilaaluu barbaada. Waan takka badhaasaa waan takka carraanaa kenne. Namaan carraa kan nuuf jira yeroo tokko siniifin kan naqoe. Buufin deeme takka bicha. Waan jedhe beektaa badhaasa. Mucaa waan jedhe. Na hidhaa jedhe tokko ka biraan jira waan ta'eedha sunillee na hidhaa. Martinuu na hidha jetti beektaa gisee takka gastiisan jala dhufee kan jetti. Laal badhaasa maasiin jedhe bar namichi dhageeffadhu badhaasa. Nam tokko deemu qoy muutsee nam tokko sodaa namaa hin qabu badhaasa ni dhageeffadhu ilmoon takka ijoollee roobee takka mee gastirra bahanii sheekaa roobee irraa haa dubbatan wallaahi yeroo saniisisa boonaan maal jedheedhaatiin na taazaba namichi akka mootummaatti sodaatan. Garuu jechuudha abuunii yoo waa ta'e namni obboleessa isaa ajjeesisiisee namni nyaachise sheekaa roobee akka ta'e Oromoon kutaa 10 nuu beeka. Maal jeessa qoy mucaa kana maal jeessa bara ambar ni shakkuttiin jira bara obboleessaa kana shut godhee karaarraa meesee ajandaa kana nama tokko cinaa ta'ee waatti kannee takka itti qabeellee taatu mucaa reeffa sana makanii odoo roobarraa gobbeerraa gaddeemu saakilaa wannatee jarana imaajin godhaga maneedhaa kana keessatti yoo tasaa gurbaan san jala deeffatee uummanummaan san mataa keessatti gadi lakkisee dhehe fuudhanii karaarra makiinaa waan taaktika isaan fayyadaman kanaatu ammaa shakkina keessatti uuman odoo saakilaan gaddeemu jiruuti siinootiraak irra baasuu danda'an fuudhanii ajjeesanii siinootiraak bira geessanii irra baasuu danda'an akka wannatti ilaalina jiraachuusaa barbaadan tema maneedhaa keessatti jiraachuusaati takka doorsaniittis haa ta'u sheekaa roobee takka waatti kannaniittis haa ta'u jee jechuun ni danda'an hindii san jarri mootummaa yoo amma dubbii itti godhee mucaan san waa godhan achi keessatti akkaataa itti dhimma kana jala itti ba'an fuudhanii siinootiraak jala geessuu danda'an. Behee ce'ofaa jechuu danda'an siistama biraa fa'aa kan nu danda'an akka laafutti hin fudhatina taaktika isaan kannan kan namni tokko lafaa ka'ee waan hin beekne takka dhufee odoo saakilaan deemu jiruuti gobbarraa odoo gad deemu jiru saakilaan siinootiraak jala seenee wanni kun waan itti qophaa'e sanuu ammaas dhaqanii eessa silaa bikka biraatti illee taate mana bubbaarak jala dhaqachitti ajandaa akkanaa kana hawaasa darbuun akka lamatti hin fudhadhan. Shakkii mucaa san keessa ni jirti warri mucaan dhugumatti jiraachuun mucaa agarta yoo jiraatan hawaasaa ifa godha. Kana koo MC itti wanta aamme fudhadhu. Ayyee anamma asirratti wanni isin jiru magaalaa roobee keessa tossa bakkiin jiru sheekaa gobbaatii miti abbaa feete baajaajiin xiqqoon takka yoo ni fidooyte tiraafikiin magaalaa roobeetis beeksisanii baasa nama kanaatu hanqana miidhamee zaadii deema firii waan dabarsanii jira. Magaalaa tana keessa ni jiraanna namni hundinuu arku jirtan yaani magaalaa hundarratti haala magaalaattis ni beektan jeeti yaad. Inni kun ammoo siyaasa if dandeeqanii fi duubaa qindaa'e malee micaan makiinaa jala yoo dhahamee makiinaadhaan dhahamee yoo ni fi gartee kan gaggeeffamu taate achirraa kaasee hanqa xumuraatiif viidiyoon tuqaa qabdu xiqqoon takka kamii gabbahuu dhabde. Anamma saahiba isaa tokko wal quba qabna. Micaan nagayaan jiraa ja bilbilaan naan ja. Sheekhaa roobee ammoo namni sodaatee asirratti isa maqaa yoo haase profaayila isaa bichaa jala gasseenee laallata waan kanaatu barbaadaa fi ogguus maqacam godha. Milishaa wajji dalaga. Milishaa wajji dalaga. Miidiyaa irratti akkas ta'uu danda'a. Garuu hariiroon isaan jidduu jirtu micaan mana isaatis ni dhaqa achittis wal dubbisanii walillee ni kabajan. Wal arrabsuun ammoo fooloodhaaf isaan malee walillee ni fedhan jibba waliitillee hin qaban. Micaan hidhame fooloo akka godhaniif isheenii wanni ajandaa kana fideef bakka dhugaa jiraan mana hidhaati wanni biraa akka hin jiru. Ati immoo wayiin si keessatti argu jiraa hojjeta ta'e. Okay, MC fudhadhu. Egaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Laka Sheekh Roobee dirqama kasdatan waatu jira wayya. Wanni mucaarree bikka tanatti akkuma nama tokkotti dhimmichi Sheekh Roobee kalee galgala kaasee fi haalli ajandaa nama deemaa jirtu baay'ee waan na yaachisee fi na dhagahamu takkaan qaba. Garuu ati quuqama wahiitu si dhagahamee dhimma kanarratti
dhugaan mucaa kana lubbuun jiraachuun isaa nu mirkanaa'uu qaba dhugaan isaa nu ba'uu qaba jettee dubbataat. Du'ee jira bakka dhugaa jira jee jibaanuun kaasu. San bira dabre ammas namni amma miidiyaa kana gubbaa Facebook odeetan ilaaltan laal oduu tana yeroo isaan oduu tana dabarsaniitu galgala malee amma boodalana gariin du'ee jira jee maxxansa gariin ni jira jee maxxansa. Dhimma kanarratti suuraa nama tokko du'ee jaanii akka nama du'eetti olii gal maxxansu bikka sanatti wanti waan hin arkeen qabu. Badhaasa. Waan hin arkeen qabu. Ana keessatti MC waan hin arkeen qabu. As keessatti. Ni godhan. Warri kaabineen irraan deebitu waan akkanaa. Keessattuu eessatti silaa iddoo biraa taatee illee wayyaa. Karaa naannoo keessanii kanatti bakka qishoon wanni jirtutti taaktika kanaa kana rabshaan dhiyeenya kanaatu waa hedduu jira. Taaktika kanaa kana irraan deebi'an jiratti. Silaa iddoo biraa taate hin shakkon naannoo biraa oduu taate. Sirriidha yaadni kee ifanaaf galaa anaaf fudhatama qaba. Garuu wanti nan jechuu barbaadu maali beektaa? Sheekaa Roobee taate haalota asiin dura amala isaa keessa beenu keessa otoo namni tokko du'e bakka awwaalaa san irra taa'ee ebboo akka isaan tahinaati dhiifama nama kanaa godhaa jedhee nama awwaala san si garsiisa viidiyoo waraabuudha. Akkaan nam tokkotti akka isa beekutti jechuudha. Haala miidiyaa kanarratti ta'ee isa beekutti. Itti dabalataan immoo jechuudha. Warroonni asirraa mucaan hin jira an bakka akkasii jira an bakka akkanaa jira jedhani. Ayinoo mucaan jiraachuu ka barbaadamullee isuma kana jiraachuu san ragaa qabatamaa itti beekan yoo ta'e boru badhaasaan sobaa fi fakkeessaa taatee asirra dubbachuurra namoonni asirraa ragaa qabatamaa mucaan hin jira ebaluun onnagashi maan naagoo isin jedhan kunniin viidiyoo bayanii boru yoo sobaas qabaatan ragaa sobaa san sifaana akka deeman har'a viidiyoon tun riikaardi taatee deddeebiti beeytee miidiyaa akkuma Sheekaa Roobee galgalaasan. Tanaaf namoonni jiraachuu mucaa itti amanan dhibbaan dhibbatti viidiyoo bananatanii si wajjin deebii godhan. Badhaasa adeemsa badhaasa wanni kanaan ta'u Sheekaan Roobee kantiibaa magaalaa saniiti. Ijoollee baasii ijoollee bichisuuf deemta. Hojiisa kana. Viidiyoo banatanii haasawanii jechuun saa waan biraa. Badhaasa waan jette ijoollee reefi. Badhaasa ijoollee bichisiiftaa dhiis. Hin dhaqnu jette reefi. Ijoolleen bichisiiftaa keessa jiru. Mana hidhatiin deemu jira kajee barsee nuti deegasti dabarsee nuti deeman. Hin dhaqnu jette. Yoo deengata waan muti Sheekaa Roobee. Amma namni kun viidiyoo baradhaa haasawaa jechuun maal jechuusaati? Argitee ijoollee bichisiiftaa. Sheekaa Roobee jedhani kun. Badhaasa akkam nagaa fayyaadha. Nagaa fayyaadha. Actually waan kana guyyaa dhagaheetiin ture yaani TikTok makarratti akka wanni itti ajandaa wani. Badhaasa takka karaa deemaa jira ragaa qabatamaa si kennee si biraa buu. Okay, Nazirni dabarsaa bee? Okay, fudhadhu yoomsaa. Isa parsantii dhibba keessaa dhibba ta'etti mucaan hin duune hin jira. Lubbuudhaan mana hidhaa jira jechuudha. Nuti wanni waan kana dabalu keenya boorsaa keenya taaktika isaan jaan takka jira wanni sayyoo sii galettu. Odoo saakilaan deemu jirutti siinootiraak jala seenee gisee jaan mana hidhaa isaa keessatti riimutaa kana ajjeesanii ajjeesanii suni ajandaa Sheekaa Roobee. Suni ajandaa Sheekaa Roobeeti malee ka qaama seeratti wal qabatee miti soba. Okay, mucaa jiraachuun dhibba keessaa dhibba soba kana itti na'aman. Roobee wala isheettidhaa jira amma mucaa waajjira poolisii. Ati kamiin beekuu dandeessa? Har'a agartee jirta? Ati kammoo wayita agartee jirta? Amma sa'aatii ammaa kana kumaandara hoogganaa Baalee Roobee bilbilee jira. Fakkeenyaaf ani kana jedhee sitti muun danda'u ammaaf asitti amma bilbilee gaafadhee jennaan ni jira. Nama dhuunfaati moo qaama siyaasatii wal qabatee jedhee ni gaafadhee iyyuu. Wal makaadhaa wanti lubbuu isaatti irraan dararaa ga'u ni jira jennaan hin jiru naan jedhe. Parsantii dhibba keessaa dhibba kun immoo.
Lubbuun jiraachuun isaa. Sobaa mucaan lubbuun ni jira. Du'aawwan itti kadhate rabbiin abbaa du'aa itti kadhate rabbiin isumaaf haa galchuu. Qeequmsa kun mana asliititti inni qeeqesan ofirraa difeensi godhuuf kanaan jedhe malee wanti mucaan du'e jedhee miidiyaa gubbatti dubbatu sun soba. Dhibba keessaa dhibba. Okay. Ayyee obsa galatoomi maal si fakkaate dhiifama isinirraan illee yoo nu taale. Wanni kuni waa wahii kavarii godhuu barbaadan. Ajandaa wahii fidaniiti. It is cover up jettiin faranjiin waan tokko hide behind jechuudha. Waan tokko yeroo namarratti wanni wahii tokko isaan irratti investigating godhamu waan akkanaati waan akkanaa kana fidanii for 1 day to 24 hours akka qalbiin namaatun namuma ilmi namaa numa jiraataa ni du'a. It's not a big deal. Namni ni jiraataa ni du'a. Garuu immoo namni galgala osoo haasa'u ganama bardu'e mucaan taphataadha. Nama kofalchiisuu nin dhagaa viidiyoo isaa kan muramus maalis kan irratti jechuudha. Namni du'ee namni kanaa yoo jedhan namni tokko namni meediyaa irratti beeku tokko yoo du'ee akkanuma lafaa ka'anii jedhanii you get like a little bit emotion. Garuu immoo kuni ajandaadha. It is agenda. Garuu warri ustahaza ofiin jaan maariyyoo waan akkanaa kun tapha ijoolleeti. You know? Kuni it is a cover waan tokko waa miliisuudha. Wanni kanaa yeroo dhufu waa miliisuu barbaadaniiti. Waa wahittu jira. Ajandaa kana fidaniiti akka namni attentionii sun sheeka maaliiti sheeka gobbee moomaa gobbeedha. Gobba. Warra beekon gobba. Biyyatti qaban. Sheeka gobbaan amrii tahe maali wal jalaa fudhanii I was driving. For you kana galchi. Sigale and I put it up. For you kajidu kan. Isa kareef. For you takka barreeffadhu. Okay deem. Kanaafuu waan kavarii itti godhan wahiitu jira. Rabbi bira jira. Mummuramee viidiyoon deemaa jira. Maali rabbii jira. Bakka haqaa jira. Maali hin barbaachisu kun yaa nama garuu itti mana ifachuu followersiidhaaf takkaan immoo bakka lubbuutu isa hafee haa gargaarru wanni jaamulleen dhufuu ni mala. Bakka mucaan kun du'uu ka'eet ka uffannisee bakka hafuura dhabnee xiqqoomaaf rabbi baasee lubbuu itti deebisee rabbiin haa gargaaramu jechuun kana boodaan dhufuu mala jechuudha. A lot of kanarratti of eegaa jechuu fi hattuutu baay'ate hattuudha martiise maayikii qabadha. Okay, fitattee Nazir fitattee mi? Fitadheen. Okay, for you. Jirra akkam nagaa. Nagaa fayyaadha. Fayyaa akkam nagaa. Sheekha gobbaa bira deemtee jirta? Lakki mucaan hin jira nafsi maan jira lakki. Yoom laalte amma dheeyitee laalte? Idaan mannaa ilee. Deengadda illee dhaqeera kaleellee dhaqeera nagaa qaba lakki. Okay, obboleessi isaa kan wajjin garaa tokko keessaa wajjin ba'an kan wajjin dhalatan Sheekha Roobee bikka dhugaa jira du'ee jira jedhe. Ati kamiin laalte waan tan? Jechi sun obboleessaa miti diina malee. Ayyee? San obboleessaa jechuun inni amma namni beekta akka yoo duuka dubbannu taate namni yeroo ammaa namni irra guddaa firummaa yookaan dhiigummaa caala birrii ilaala jedhu. Tole. Kanaafuu inni jechuun kiyyaa. Amma akkasii himetti namootni gargari ammoo kan dhageetti viidiyoo inni hojjete Facebook irraa TikTok irraa fuudheeti Sheekummaa Roobee mana hidhaa galchee jedhan inni waan kanarraa si hime ni qaba waan itti hidhameef kan. Anammoo waan akkasii nan gaafatin jedhu buleessoo. Ayyee sin gaafadhu nageenya keetiif gaarii miti. Na gaafachuu osoo hin ta'in amma inni mataa miila inni gara jechi kiyya amma inni sababa asli mallee yooma ta'e illee yooma mubarakin ta'e illee yooma abbaa fedhe jechuun haga abbaa fedhe ta'utti
sheekaan gobbaa jechuun sababa sheekaa roobeetiif dhimmaan namaa wal lola malee inni dhimma namarraa hin qabu. Sigalee. Okay, dhimmi inni tiidhamee hidhaa seene namaa wajji wal beeti moo viidiyoo inni mootummaa irra qeeqa kannee odoo Liiviyaa haasawaa keessaa muramee saneecha jedhama. Amma lafa keenya wayii si himaa nama. Inni yeroo awwalaa ibsaadhaa fi asli arrabsaa turan beeytami. Okay, yaa. Wayitee sanuyyuu sababa maalii arrabsutti ture sababa sheeka asliin barnuutu sitti fuudhee sababa maali jedheeni sababa sheekaa gobbaa kana qeequun abboo baranillee inni abbaa kiyya anatu jiraa fi jedhee sheekaa roobee kanarraa aslii arrabse jechuudha. Aslii arrabse. Okay. Obboleessaa irraa ittisa godhee jechuudha aslii dura dhaabbatee. Gaayaa haga bakka jechuun haga Mubaarak Musammaad immoo jechuun inni sababa sababa isaatti sababa sheekaa gobbaatiif wal loleen. Sababa sheekaa roobee bakka kana waa isin sirreesse dirqamaan no hold on badhaasa laal akkam seete amma laali dhimmi mucaa sheekaa gobbaa ta'e sheekaa roobee isaan jidduu jirti malee asliin ergasuu maallaqa ergee fi waliin haasawanii gastii irra fidee waliin qoosanii waliin taphatanii ergasi kan torban baatii takka hungeenya achi dura egaa naannoo Itoophiyaas garagala kana kan gastii irra fidee maallaqa hanga tokko ergee fi barcaa itti qameeyyeeni asli waan akkanaa kana buleessu. Takuma diidamaa jechuutti jirta ati tun tamaayii ila ta'amma. Viidiyoo nama itti kaawwate duraaniiti bara. Sheekaan gobbaa dirree beeti sheekaan roobee ganama boru milishaana fideen na hiisisuu ta'aa jee dirree bee dubbatee jiraa misa maal asutta. Oo nama bilaash asliin nagee ammana isaa taa'u jira asliin qaqqabatina mucaa kan hiisise obboleessa isaati sheekaa roobeetti hiisise. Badhaasa. Maa walii oofta. Dubbiin akkasii dubbiin awwaala ijoollee asli kabama ka'umsa kana amma akka itti dhageessatti himeeti. Isarraa kara geessu. Amma mataa miila gidee san inni sheekaan gobba kun beektaa obboleessa sheekaan roobee obboleessa kee jedhaan hin turre. Dhugaa. Asli awwala duraatu barra sheekaan gobba jechuun awwala duraati eega sheekaan roobee fuudhee asitti asli arrabse si galaama dubbii wanni kaasliitiin ati waliif fiddu hin jiru wanni waan ture sun. Aslii fi isheen roobee wanni wal tuqan takka hin jiru. Achi yaazuu mana Mubaarak seenee mana aslii seenee si gala mana. Takka takkaan irra deemee jechuun nama marayyuu faarsaa ture. Sheekaan gobbaa jechuun abadan jechuun inni nama waan jedhu ka gobbaa jechuu barbaadeeti. Egalee amma kanaafuu inni yeroodhaaf ammatti hidhaa jira malee dhimmi inni du'ee maali jedhan tokko hin jiru. Kan amma jechuu barbaade. Obboleessa kiyya mee guutaa qacaarraa deeqaa tokko naa kanname waan inni sen jedhaan seerge sallaali badhaasaa dura. Waan hin banaan. Mee Naziiroo mee yeroo takka na jalaa qabi Naziir. Na jalaa qabi dubbii. Naziir ni jirtaa? Mee obboleessi isaa kun mana Mubaarak Musammaa dhaqee bakka dhugaa jiraa jechuun maal jechuudha akka loqoda naannoo hundaa siin irra beeka. Bakka dhugaa jiraa jechuun akhiramee fuula rabbi jira jechuudha gaakka. Thank you so much. Okay then rabbi wal argee jiraa jee ammas deebi'ee. Laamanaa jee. Gastirraa bu'ee Heeydarii fi Mubaarak illee itti bilbilanii turan. Yeroo itti bilbilan taaziyaan jiraa natti hin bilbilinaa jee. Dhageessi sagalee reefu san dhageessi. Taaziyaan jiraa natti hin bilbilinaa jeen. Maal jechuun mucaan kun du'ee jira jee. Thank you. Badhaasa fooyyuu kana nurraa buusi. Haqa himutti hin jiru gurbaan kun. Haqa himutti hin jiru. Bara amma fooyyuu uummata kaarra qaba. Inni taphatamu jira gurbaan fooyyuun haqa himutti hin jiru. Lan fooyyuu waan sirraa baasa. Badhaasa. Kunoo dhagee. Bizii mana hidha bira dheetu. Naziir dhiisa. Dhagee. Mee dhageeffadhaa qoy. Akkamitti sodaachuu dhiise garuu namoonni dhageessaa. Amma inni bakka haqaa jira dhiisa. Maal? Bakka inni jiru gaafa. Maal ta'e sheeka? Badhaasa.
Badhaasa. Bakka dhugaa jira rabbii. Badhaasa. Ati nurraa yoo ustee osoo yoo gizin nu arageeffatu nurraa ustee mucaa. Aboo miitirra godhaa kaas namni haa dhageeffatu jenne nama namaal taate ni haasofamee af. Akkamitti sodaachuu dhiise garuu namoonni dhageessaa. Amma inni bakka haqaa jira dhiisa. Maal? Maal ta'e sheeka? Bakka dhugaa jira amma bakka dhugaa jira rabbii wal ga'e amma bakka dhugaa jira. La hawla wala quwwata illa billah. Sheeka maa inni? Sheeka Robi. La hawla wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheeka إنا لله والله أما دقاكم إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل والله أما دقاكم والله يا رب ديسي يا رب ديسي ألين ما أنت هذا شيخ هذا ولا هو دولي في حاجة مو بين ما أنت هذا وبرز شيخ هذا بيد ما شيخ هذا بيد وبرز كوسان وبرز شيخ هذا بيد لا أكلنا بيرا شاجرا مو في أنقاذ سليم كل شيء يمرك هم كهنا رالي إراجنا يا رجولين ما غيران مو بيمرك هم إذا فوتك إذا أمويت كيتي Akkasii ajandaa wahiiti wanni kuni malee gurballeen kadu inatti fakkaatu jechumaaf isiniin jee waan amma wanni reewa. Thank you so much Naziro. Ergas booda gaafa Mubaarak itti bilbilu taaziyaan jira narratti hin dawwalinaa jeen. Taaziyaan jira narratti hin bilbilanii jeen. Itti mani badhaasa. Wanni kun waan qindaa'ee deemu jira waan qindaa'ee deemu jira. Bar waan qindeeffatanii lafa kaa'atanii muudii ummata gartee ummataan gartee maallaqa behind this contribute wahiiti. Waa mara jala maallaqatu jira. Maallaqatu jira. Okay. Nazir. It's contribution. Mubin ka johan masen mubin. Nazir. Yeah, DJ. Mubin maal nuyi sufeeme mubin takka hedduu bareessu turte. Haadhaaf laal gaafa namni tokko gaafa asirra waa kadhachuu deemu waa qopheessa duratti bar wanni kun akkanumatti ganama hirribaa ka'anii asirra ol baanii maallaqa fidaa jiran isinitti hin fakkaatina wal ijaaraniiti. Nasir maal godhani beektaa gidee dogolanii yaaman mana taasisaatiin gure jeeqat godhee huun maal jeeni odoo koppaarra Sakilan deemaa jirutti siinoo tiraak jala seenee jedhu. No, kijiba. Nazir. Scripti barreeffame kun hundi. Scripti dhaa bar. Nazir. Mubii mee dubbadhu. Eeggadda gaafa eenyu kana zayitii rajjistanii akka dhaguuraniif jedhe waa inni jedhe dhageetteefi. Anallee narratti taajisanii jedhe. Yaada kanatee ture inni. Sheekh Haroo narrajiisaa maal? Narrajiisaa jee ture. Zeeta narrajiisaa jee ture. Akkas jechaa ture. Okay. Meeqoo yeroo takka naafsa. Mubiin ka joon. Maal nuti sufeete mubiin? Indagaa. Maal sufeete mee? Waa'ee amma Nazir jedhee kanarratti Sheekh Haroo beektu hiisisee ka jedhu viidiyoonni Sheekh Haroo beeka nama dhufee minishaa na hiisisaa na fuusisaa ka jedhu qalladaadhaan. Ka inni akkana dubbateetiin hin jedhe nama mara dubbatee haasee bira jira ture gaafas. Haasee waan guutuu isaa Sheekh Allee shugguxii bilookii lama dhokkaaneen nu asfaararraa jedhe. Mana isaa dhaqee nyaata fudhadhee an shugguxii san laalamoo waan nyaadhaminaa min keedhe hin jira. Kanaafuu waa'ee Nazir jedhee irra Sheekh Haroo beektu hiisisee ka jedhu ifaan ifatti kijiba. Maaliifuu oma fedhe osoo ta'e jechaan eenyu olittoo akka beeku. Mata nu mudiam tamo. Maal jee mootii. Maal jedhame. Abiyyi illee mana isaa tolchuu hin danda'u maal ka'e dubbateetiin hin jira viidiyoon sun hin jira.
namni guutuun arguu danda'a. Viidiyoo sana eenyutu mootummaa bira geesse baatii meeqa viidiyoon sana jechisaa amma oduun taane xiqqishoota bubbultee jirti viidiyoon. Warra magaalaati badhaasa oga fuudhe warra magaalaati. Jigalaami. Okay, amma sheekhaa no sponsor wala kee. Kana Sheekha Roobee ergatee buusi gad. Sheekha Roobee ergatee kana. Ilaa. Badhaasa. Ni soba jaabara afaan guuttatee dhufe. Ni soba. Naziirri soba jaabara. Gargaarsaaf deema jarrini. Bar dubbiirra ilma dubbii abbaa fakkaataa janii bar. Naziirri soba jaabaras gubbatti ol bee. Lal bara'atuun siin jee. Lal maallaqa amma gargaarsa jechuuf deeman. Gargaarsa amma kana booda wanni dhufu gargaarsa. Waan jaamutu dhagan mudubbiini fixadde. Tamatira deemte sanii formeeshinii amma qopheeffataniiti beeki waan kana. Lafa tolfataa jiran yaa. Lafa kaayatanii Asa suuraa akkasii ergee mee ilaalme. Booda itti godhaa biyyan ammoo. Laal waan ni hundaatu harkaa nyaatame. Laal amma Oromoon irra beeyte ijoollee musammaa waan ijoollee musammaa goote minilik Oromoon goone beekaa jiran. Wallaahi. Oromoo ijoollee musammaa goone dhugaa. Minilik akkas nun goone. Minilik Oromoon goone. Nazirraan mee viidiyoo irra deebis. Gizeen ifisha bikka dhugaa jira jiru. Kuni hundi qindaaheeti. Mana ijoollee musammaa dhaquunu qindaaheeti laal. Kun hundi qindaaheeti yaa jiran akkanumatti kaanii dhaqan kunoo dhageeffadha. Qindaahee waan deeme achi dhageeffadha. Akkamitti Mubaarak musammaa kanatti dafee hindee jechuu dandeenya. Dafee kun hundi iskiriptii barreeffamee bilchaatee laal bilcheeysaniiti sanboodaan eeysarratti yaa jara nagaa. Mucaa torbaan tokkoofis dho'isuu danda'an. Achi booda fidan. Eewwa torbaan tokkoofis dho'isuu danda'anii waan amma sheeyinii irra naqqameeti malee sheeyinii roobee boru takka iftaan bakka qabrii takka dhaqee tachi dhaabbatee rabbi isaa haadhiisu gaahii irraahi warri irraa waa qabdan warri isinitti balleeyse je'ee osoo irratti laalamma dhaqee qabruma namaa takka bira dhaqa laal qabrii ho'ituu umma biyyeetti dachaasan takka bira dhaabbateeti lal I know it their system lal I know it amma qabrii ho'ituu takka bira dhaqeeti namarraa kafalaa miliyoona kana fuudhee as-salaatu was-salaam maallaqa namaa irraa kafallaa ja'a amma irran naqqaame laal irran naqqaame Yoo dhugaatee yoo nasir. yoo du'e maal bar waan guddaa mi bar namni goota meeqa dhabne dirree waraanaa keessatti ijoollee wajjin wal cinaa lollu meeqa xiyyiitiin nu biraa fuute we been through a lot. Amma isin qaadhii ummasiitiif gaafachuu jirti bartaanumaa inni du'e moo'attee dabaafachuu basarraa hojjettan gaatu ni. Hangaatu qoy ani akka duus hin barbaadu rabbi sana ajjeesin walaakin garuu siistama akkanaa kana ani nama kitaaba waa hedduu dubbisee arge. Kun iskaamidha. Fraud. Osoo biyya kana taatu. Badhaasa Heydari. Ustaaz Heydar ka jedhu sun yeroo dubbate harki akkana afaanii qabate laammee. Mee viidiyoo tanan si ergaaf gaa'o. Irra deebii laal. Aboo badhaasa. Kunoo laal Feesbuuka kee laal ammaan si erga. Okay. Amma namticha irratti ollaa achi jiru dawwaltanii akka lubbuun jiru addanaa baaftan moo addanaan baaftan asumaaniin jala deemaanillee ni. Ni jira dhibbaan dhibbatti hangaatu na amani dhugaa ositti ne qoy gurbaa waajjira poolisii ittisa yakkaa tokko bilbilaa jira yoo tiktokii qabaata akkasirra liivii dhufu. Itti dawwali naa gaafadhu amma wal fuudhuu deemaa baalli raaqeeyyaas na bira dhufuu deemaa bar. Garuu nasiin waliin irraa kaanirra nasiin ijoollee magaalaa roobee akka jirtutti waa'ee sheekaa roobee dubbachuu taate qabu. Badhaasa Jee Muhammad. Amma dawwalaanu gaafadha wallahi. Wanni kee laali messenjera kee laali bani. Amanta. Uno? Mee bitti baasaa kana hawaasa. Aktiingi isaanii laali viidiyoo sanirratti. Aktiingi isaanii qofa laali. Ol qabi viidiyoo itti ibsiti. Aktiingi isaanii qofa laali. Si galee warra hattuudha jechuudha. Bakka jira Hadiisa. Dhaggeeffadha.
Lagi pada Mubarak. Malte Sheikha. Lagi pula. Akan biar kau tentu, memang bika jira Duga jira amma bakka duga jira rabbi. Hindu aja. Rabbi wal gaya amma bakka duga jira. Video mo sana nila gawa. Apa kau betul? Akila, harkala, harkala mutala. Sheikha maini. Sheikha Robi. La hawla wala quwwata. Kon fajira naga jadi sangka namar. Naledi hof. Aduh, tikasa ko ba ni Banasa? La kunis lan fulan marate warra akkanat dalagatura Oromo rala akkanat dalagatura. Wallahi ya rabbi. Nazir? Ya Rabbi. Kagaafii natti ta'e Naziira Mego kau lagi pada, jangan lagi pada lah. Sistem lagi ni tu, lagi pada lah. Ako sistem atin talawan jana mara gefa da wani tini masala akata media kana jolle no da gefa do ru ati fi jero dage sistem atin Manasa ti fakat sunra mata no usun mata jiba kana jida gefa da diro Ya. la mata takka folo takka wan takka dalagu yani da gafa dun be ammo Lama karena lagi pada sah. Mana taziatin jira ke bilbila cufe ba. Karena lagi pada lah. Wallahi. Bakka taziya jira jira namnan. Kulo Sheikha Robi taziya. Ya iruwe. Abbo ida. Beda gay fadu mu beda gay. Ini ko barra cycle dan nufa makina zonne makina. Anda boleh tahu loh. Makina zonne ko. adero sanam ni Banasa nama Lagi media kamu tahu kau boleh lagi. silakan media karena namanya kita jolle robe son silki kabdu ati kabiyad Jolle Robi bar Sheikha Robi itu tadi. Makina dai. Abba kuni. Ane bakka taziya jira. wasit timuro ati wanda nagli berdana ilmotanya Banasa sila gurbaan kuntu jolle robe watatin tabarumsa kabdu silki dan arra jolle so demu jirabe sitini ma Gaddisan. sila kata sila posti godan kabri fi wa hunde kata posti godan nasitima watatin jechu sigalte shabab botan keron khijiba hattu da jarri Amma Naam, mubarak di wallahi musammaa nakita. diidu yaada kana qindeessee maallaqa waliin guuruu deema uummatarra. Ewa ninya damalla lamma mubarik musamma jolle musamma irrabbarte Oromon irrabbarrani bar minilik Oromon gonen sinje waan jolle musamma son Oromo gote. Oromon irrabbeinani karaa biraatiin dhufan amma laata. Salu dahaba bitachuu dhaaf hoggana kala faadhanii kishuma baasa jaartii dahaba bitaa fi barwaa ofis godhatee. Waan isin mana eega kiisila. Okey. Dia musamma TV lamar raggasha jira kau rumah galashan. Amma baatii murtaa'e eega xabbashee waan ilillii fi wanni itti ol darban tanarraa quufuu dadhabe. Nama Oromoo ka doolaara 16,000 Liibiyatti naman si hiisisa je'ee gurbaa keenya gurbaa Harargeedhaa sanuu gurbuma warra naannuma anti dhaladhe miicata ijoollee miicata 16,000 ka irraa fuudheetti jira wallaahi summa wallaahi doolaara 16,000 asirraan isinii fi deemoo barbaadan turegaa waggaa lama akkas gahee jira waggaa lama waggaa sadi gahuu noolu yaadattaansa Kunu jira sirri. Dabballi isaatiin ture baran dabballi isaatiin ture nazir maallaqa nu ergu ture bar gaafa ajandaa qabe nuti itti qabnaa bar fudhachuun ture maallaqa maal haalu taate. Bilook na godhee jiran. Bilook na godhee jiran. Abbaa miskiinaa warri jiru sun sifaa ture jechuudha. Mubee abbaa miskiinaa. Nutu ajandaa gaddarbaadhaan nu qala inni atuma gaddarbaadhaan nutu. Mubee abbaa miskiinaa. Michiyyoo Soomaaliyaa jirtani. Michoo Soomaaliyaa harta akka fiduu hin dandeenye. Gaafa geema isaa michiyyoo eenyu garaasi godhe gite jaanii mubaarakii garaan godhe itti carqeen fuukeetu guutusan. Ajandaa sanaa torkaa bitti neesse. Michoo sanii siistema dalagan. Jarri immoo michoo waa takkan harkanii beeku. Jarri lamaan ammoo hawaan san qindeesse. Birrii Itoophiyaa tilaa wayyaa godhan yaa kuma kudhanii na jenda. Miliyoon deeggadda barnu anaa laayif irra jiru mubaarak mufsammaa naa gaafadhaa jettee dhufte naa fi murti guutot. Ahora bisimillee haadhiiso ilmi namaa kun ani beeku biyya wal adda beeyta akka amma nuti biyya Ameerikaa jiraannu kanaa fi wanni hin jiru biyya tanatti Amma dubbii mucaalaan cuqqaalinaa dawwalaa naa gaafadhaanis sanan eegu jira. Yoo jaana kam godhu deemtaati. Let me call you Wallahi Waiba. billahi jalan deemaami.
Angate, Yeah, I'm home right now. Actually, I'm home. Just let me call you back, okay? أموت سير نزير بوسير إيه جبت أدوبة Amma isaan akka himanitti silaa of ajjeese jammoo nama ajjeese jan. Nama kana ajjeese hin beeknu. Amrii deesaa kun. Sinotiraak jala seenee jaa, sinotiraak jala seenee. Sinotiraak jala seenee jaan bakka taaktika kaasaan fidanii tunu gorsan sanii akka biraatti deemte dubbiin gizee ilaalan. Akka moo waan wallee tariyan maani shakkini miti amanuma hidhaa kana keessatti mataarra dhawanii mucaa fuudhanii makiinaa jala kaa'anii sinotiraakii wanna godhe ajandaa kana darbaadha. Waan jiru waan kisin na fakkaate gizee ilaalan dubbiin gizee ilaalan. Karaa raamesuu fadhan. So wahii jira wahii guuru deeman takka ammoo wahuma walii qabu deemanii ajandaa namni bilaash akkatti ajandaa tolcheen qabu. Ni hubatta yoo ta'e haasoo. Angaatu yoo mala agartan guyyaa dhumaa yoo mala agartan guyyaa dhumaa angaatu yoo mala agartan. Kisina fakkaate kaasaan jiru. Kalee wal agartanii sa'a meeqatti? Namaan tana giseen akkana akka seenu hinoo bakka rabbii deemee jiraa minaamin jaabboleessiisa. Nagee qabdaanaan jee. Goggu sana riba dammaqee akkanatti taa'e. Awa sheekhaa gubbaa ni mul'ata. Homaa yaadi bakka ni mul'ata. kallattii isaan kaanis hin beekne dubbiin. Yoo gurbaan kun waan akka ta'e sheekaa gobbee sheekaa roobee tajjeese khalaas. Abbaa hundi qabu. Anaan lubbuu sheekaa gobbaa caalaa lubbuu hangaatuutiin sodaatu jira. Hangaatu gurbaan ni jira if eeggadhu. Wallahi ammaan tana kun hanga booda saashanii eegee yoo inni dhugumaan hin jira. Badhaasa namni du'eellee ni ka'a amma nu du'eetumaan ka'e sheeni gobbaa ni deebi'a obsa qabaadha. Baga deebite naan jedhanis. Isinumaa du'aa ka'e? Yaa du'aa hin ka'e torbaan tokkoon qabrii ka'ee dhufe dubbala isa ka'e torbaan tokkoon du'ee dhufe. Gara mul'ataa maal taate? Maaltu jira chi? Na argitee akkaatu torbaan tokko aboo qabriin is so peaceful nagaya malee waa takka akka jaan kanaa miti garuu na dhiisuu diddanii ta'in isin laaluu deebi. Dhagaye laala amma silaa irra beeyneehu malee sheeyinu roobee qabri oowwitu wayii haaroobi wayii bira dhaqeeti kunoo assalaatu wassalaam assalaam alaykum. Anuma gaafadhu naasiraa naa dhugumaan dhufe qabri oowwitu hundaa'u torbaan tokkoof hin qabri. Amma silaa inni du'e qabri irra dhaqee waasii godha silaa sheekaa roobee. Nafichisiisin je'ee bar ammaahu silaa osomaan du'iniihu torbaan tokko mucaa achi dhoysaniiti sheeyni roobee assalaatu wassalaam jeeti silaa achi. Warri irraa maallaqa qabdanillee dhiisaa fi warri inni isin aarsillee haqa nama tokkotu irra jira san kafaluudhaaf dhiyeesse silaa akkas godhee. Liqii tana inni lafatti hin dhiisee dhugaa bakka liqii tana dura dursee dubbata sheekaa roobee. Dura dubbata laal sigalee naaf beeka ani saayikoolojii kitaaba wanni jara kana gurra kanaan seenitiin gurra kaaniin bahaniiti. Tanaafuu laal afaa I know it very well so kanaafuu wanni silaa contribution jechuun maallaqa ture behind geema kana boodaan maallaqa ture Oromoon tana boodaan sumunii cabxuu hin dhiitu osoo namni si duratti waraaname kana boodaan namni nama gargaaru hin jiru quba qabaadha osoo nama hudduu sibiilli oowwaan maareshaan hudduu tanaan nama dabarte namni nama gargaaru jiile gaa namni jiile siin makkanaatiin mataa nyaatanii bakka namni kana boodaan
hudduu keessa of kaa'e namni isa gargaaru jira. Maarashaa diimtuu hudduu fitte namni gargaaru hin jiru kana boodaan akkaataa itti namarraa maallaa guuran. They will never bring it they cannot fool it Oromo people anymore. Waan kana irratti yoo xiqqaate waggaa 6 qabsaa ture jechuudha. Tana boodaan maarriyyoo mana arabaa ta'e jettan tuni kaddaama mixmixaa moo maal jettanii isa maqaa si mana arabaa madaami maal jaantin binti islaami warri waa kan kun binti islaami maaliin tuni tana boodaan maallaqan baastu nyaadhamte bar osoo damoozan fudhatin damooza baatii lamaa kenniti damoza baati gara laafa bar jarri kun isaa baala bar xaliila wallahi dhugaa naasir baati sadi keessa miiliyoona wajjaa guurani bar damoza baati dama of duratti maadaam irraa fuutee kennite sawannummaan isaan hudduu fi birrii ufii wali guduunfatu dadhabaniif maali Gabi, ama agenda malamaan tara qabachuun dandeenya mamochi jaaniin mamochi waalama wali guduunfachuun dandeessu hudduu isiitii fi shilingii fi sumunii isii wali guduunfachuun dandeessu inwaatu dura kenniti yar duratti qabaatii lamaa kenniti hudduu isillee banteetuma kenniti gara laafti isaa baala aboo gara laafumillee wanni qabar mee nama Ameerikaa ka akkanatti dhiifama naa godhaati dafee jarjaree Naasir keenya mucaa tokko tara 100 katabu jira ani milkeessa ani majjiraataa magaalaa Roobeetii dhugaa jiru isinii maana galchii nama hin isinii baasaa sheeka Roobee kanuma ajjeese waan kana osoo bira kuttelle dasna jaa badhaasa it's not big deal it's a useless people ana biratti useless waan faayidaan qabne jechuudha afaan Oromooti garuu immoo namni gaa ajandaa fedha ganama hoggaa achirraa ka'e isa arra maaltu deema jee bar as butee telefoona hin gartuu amma reefuun tana obboleetii cehaa dhuftee bar maali seenaa bar cehaa dhuftee so kana maayikii qabadha. Bangaraa nama nyaatu hawaasni keenya gowwommuun qabdanis kaameroota warra miidiyaa kanaan gowwommuun qabdanii yoo gargaarsaaf jaanii wayiif keessanii dhufan taatan waan kanas waan bira kun isnaa big deal harkaa fashalee jira laal bakka guyyaa dhayxe viidiyoon sitti ergisan laal dubbiin jechuudha fiigalee isaan silaa they trying to fool people anaa miti an shilingii cabxuu takka namni irraa fuudheen beeku angaafaan nama gargaaru nama miskiina achi anillee nama maatii harka qaqallaa gartee I can do it whatever I can waan godhuu danda'u gargaartee michoo warra miliyyoon teenya ganaan gargaaraami ganaan gargaara bar amma dubbii asirratti hin baasinaa dhaabaa jaanii viidiyoo kiyya gartee miti ganaadhaan abbaa isiidhaa inshaallah kana bar waadaa waan seenne jirra obboleessa kiyya awwaan akkanaatiin gargaaru abbaan sumayyaa nama gargaara maalirra geesse miliyyoon sun manguddoodhaan qabnee jirra jedhaniiti wanni hedduun itti babbaanaan namichi ijoolleen raggaasallee wanni faayillee hedduun itti babbannaan nurraa cubsiisaa meediyaarra waan deemaa jedhanii sodaatanii miciyyoon bahaa jirteennaan nutillee dhaabnee yoommoo baay'ee Naasir jaarsummaan taaktika uummata keenyatti cabsanii beeku irraa eegaa bakka san. Yoo miciyyoon sun hin baane waa hedduutti itti gabbahu ta'a wanni isaan miciyyoo sana irra raawwatan intala dhalaadhaa yeroo lama garaa keessa dhiitanii ulfa garaa baasu jechuun wanjala kuni bar isaan irra deebi'ee hidhamuu qabaa bar wanjalanyaa bar way Ameerikaatii yaatinaa jiraadhu God bless United States. Ajiraattu long live America. Korme maaliif sufeete minu? Aboo faranjiin haa jiraattu. Korme waa'ee sheekaa gobbeetti nu himu fete? Aywa. Okay, sheekaa gobbee lubbuun jira moo du'ee jira? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejamar jira la. Mareedhaa jira yoo yoom garte? Awwa gurbaan saaraaf arabaa keessa dhaabbataan garte yaa. La. Baadiyyaa jira silaa nuti fadhu yoo silaa magaalaa jiraadde. Jiraachuu isaa maaliin beektareeti? Baadiyyaa jirteeti fuyi. Kaleessa namaa isa bira dhaqee dubbisee biraat naatti deebi'e.
Mana hidhaa maaliif jedhame inni? Maaliif jecha jedhame? Mootummaa viidiyoon taane dalagaan hin jiran. Amma magaalaa kanatti nuti viidiyoon taane tasuma poostuu hin dandeenyu. Hatta muuziqaa bada irratti hin dalaynu. Okay. Inni waajjira kamitti hidhaa jira? Abiyaama jiran hin jiran akka jiranti. Quban qabdu haati. Abiyaama kamitti hidhaa jira? Ini baradhaan biyya jira bara amma mana isin agarsiisan daan magaalaa sin jiraadha baadiyyaa sin. Jechuun waajjira poolisii kam keessatti hidhaa jiran siin jedhe. Naan akkas daddabaasin gaafanne waajjira jira malee. Hunda gaafachuu qabda korme adda baafachuu qabda bakka itti inni itti hidhaa jiru. Kan addaan baasii deebi akka lubbuun jiru hin beekna waajjira poolisii kam akka jiru barbaanne duraa sirra. Obsaati bika inni rombeeto de reefoo abbaa seeraa tokko. Wala isheen jira wala ishee waajjira poolisii wala ishee jira badhaasa. Ati hojiin kan kee maal reefoo walee gaafadheetin ture itti lubbuun jiraachuusaa. Qaama nageenyaati yoo gadi ibsee sitti ibsu wal. Okay qaama nageenyaati. Duumaa ni cheetan. Galakka sirta angaasa matana laale. Haate. Ini gobbaan useetuma taphata miidiyaa irratti. Maaliif akka hidhamee akkamitti akka hidhame san irraan beeku garuu eenyu akka hidhee maaliin akka hidhe san hin kijibu irraan beeku. Maaliif? Awoo hidhaa ishiin qabdu gurba. Ani daata na hojjakkeetiin jira wallaahi billaahi ni dhabne ni ajjeeftanii akkana godhattanii. Hangaatuun tabiraa keessa jirti. Kira keessaa bahe telma akkana godhataati. Ni ajjeese maamanna mana jala ajjeese. Sarara jara daasan keessa jiraadhitti. Ni laala jee dhaqiitii hidhami gaachitti ammas. Atis. Kootu si geessaa bira. Deebire dhaqi. Hangaatuun harargettuu gabbuu dhiiftee jirti eega fe'ama sataa. Hangaatuun mootummaadha bara mataan ishee. Andiu mantanani biyya san siin taatu sin maxxantu koottuu si asuma ana bira si wayyaa jeen. Akka roozaa makiinaa taqqallee si bituu dadhabu baajaajii siif hin bitaa baajaajiin taffi jettaas koottuun jeen. Akkana gootanii. Ati maa qabatteen fuudhinre amma yoo achi gabbee akkata isaa jala deemi asumallee amma dhiifama hoogaa wanna goote barsi jalaa baasuu hin dandeessa. Atummaa yoo ati waajjirri magaalaa roobee dhiifama gallakkisaa yoo ta'een gallakkisan. Iddoo takka dalagi. Hidha Muusaa maaliin ergixanyaa ta'a viidiyoo. Ammaani assalaamu alaikum. Ni du'ee jechuun jirtan maali dadhabee? Egaa. Mee waan takka taniin jiru. Carraa kiyya. Namni dillee amma hangaree funtanaa eega mana baraasaa mana bantee keessirra nama ol guurte laasumaan dhageeffachuu jira beektaa jaluma kanaan jira. Amma biyyarraa saameedha isin bira. Saalama. Guyyaa kalee uummata jiru kalee galgala laaqana nyaata geessaniif nama jiru malee nama galgala kana agarree takka galgala kana dubbisnee jiru qaamni nageenyaa kun amman tana galgala kanatti dawwalee halkan takka ganama bariisaa kanatti dawwalee gaafate. Ittiin dawwalla naga jibanii. Amma kun saa tokko falakka. Dhugaa. Wallaahi. Amma eega sheekaan dubbii tana dubbate zaame gageenye aboo baraata. Saa jaala fakkaata eega dubbate hojjetu. Halkan keessa dubbate. Akka akkasaan anni jira eega saa takkaa fi wanta walakkaa dubbisee jiraate. Ni jira because manni waan achitti ta'ullee waan beekamu hin qabnu beekte. Ammoo sheekaa roobe yoo wanta jiru kana ani viidiyoo sanillee dhaggeeffadhee ture kara fuula rabbii deemee jee namni kara fuula rabbii deeme jaaniini ni beektan ka namuma amrameeni namuma du'een kara fuula rabbii deeme jaaniin kara mana dhugaa deemee jee osoo callise mana dhugaa kafadhetti hiikuu dandeenya beekte. Fuula rabbii wal argee jeeqa. So akkas jennaan dubbii wantaatii miti ammallee irra deebi'aa qulqulleeffadha waa maraataa natti hin fakkaatu sheekaan roobii akkaan laalutti qishoo ajendaallee qabaatu si galee. Wallaahi dila kana hunda walitti hin laaqu.
Injiru namni irraa qulqulleeffamuu dhabamee jira gurmuu kiyya. Ammas ijoolleen roobee irra guddaan ni sodaatti. Tokko ol beetuma mee tokko warri waa keekan viidiyoo banatee maa keekan kan ni jedhan. Sanbira dabree ammas ijoolleen roobee keessa jirtu harka caalutti sheekaa roobee sodaatti. Sheekuma roobee kan wanni inni irraa jeef maal inni beektaa? Nama du'een takka faa namni maallaqa guurachuu yaadullee hin jiru. Fayyaan so duutti du'aa namni du'e nama du'a gaa waan irraa godhaniif hin qabu osoo inni dhukkubsate takka akkana miidhame jee ajandaaf deema janna beete. Du'aa ichitti wanni namni addunyaa tana gubbatta hin jirtu bara tarraa dhumaa du'aa. So takka sheekaa roobeen mataan fayyaa hin qabne yoo gurbaan kun nagumaan jiraate jechuudha. Yookaan ammoo something happened uummata akka ta'ee jira sigalee lamaan kana karaa tokko qofa irratti namni dillee wal deeggaruun gaarii miti beekta. Karaa biraatti hin deeggaru gurmeessaan deeggaruutti hin jiru. Hin deeggarin ati tumaan taatu haa kaa'uska. Du'aa yommuu goonaaf islaama wanni du'aati wayyaa asa baadhatta silaa hangaatu. Jalan deema. Maal goota ol? Achumaan takka isaa hojii maaliin godhaan? Ambar nama ariifaa isumaan argadhee dhiirri Oromoo akkasiin namaan hubattu. Wallaahi jimee. Wallaahi lasii. Duba gurbaa akkasitti beektu maaliif teekistiin dangadde si katabe kalee banta. Ani fiifuu mirqaaneetiin guyyaa lama du'eetiin dhufee inoo mirqaanee inoo ammaan tana na ifuu beekee giseen inoo tiktookii gasseenu inoo tabiraati jira. Innilleen si barbaada kutinnaa duuba akkas taanaan innilleen si jala kute. Ergaa ati guyyaa lama hin jiru. Wallaahi guyyaa lama hin jiru. Si jala kute. Si jala mirqaansee duutee deebite akkasiimi. Du'ee ammaan tana beeka giseen ka'u kunoo. Maaltu si dhagame hangaatu bite akkas jira arraba mirqaantee jirta moo mirqaante hangaatu dura? Eegoo guusan mirqaanaatii miti baran aareetumaan jimaa qameetiin algaddeenoo maamanna moona nagarree jimaa qamee jirrii bana dhoorgii akkanuma ta'aa oolee magaalaa keessa deemaa oolee qaxiraa guyyaa lama sanboota rafe amma dammaqee jechuu fedheeti. Okay dura mirqaana kaan san baantaan seeyye. Lakki jimaa irree mana ideetiin guyyaa lama qaxiraa bulee rafe. Inoo gisee reefu tiktookii gasseenu. Kara fuula rabbii deemee jaasila obboleessi achi baatee dhamanu nam obboleessaa jee. Eegan obbosan garaa hidhatee mana keessa walii gad deemu jira kunoo. Nama irratti dawwaluun qabu. Amma kabitas gabbooyitee miira maneedhaa jira jaani bakka. Ijaanee onaa agarsiisa. Jalan deebiin dhaabbadhu gurbaan ni dhufaayyee. No, hin deemtu malee isin maali? Hangaatu namaaf jaallatu bara. Jalan deemaa jira. No, beekaa jirti amma kaa jechuun namni akka wanta jibarra gadduma isaa ibsachaa jirti yoo hangaatu garaan kan kee maal si shakkaa jira bulchuu jechaa jira dhugaa sinni fakkaatti. Daddabeetiin bargaraa masara firraa eegee firraa gadaa hidhadhee olii gad deemu jira. Ogga lafti bareede. Manuma hidhaatti namdaan hin jiru bara milishaan birii. Ogga lafti bareede ni jira miti. So laayivii kee mana kan kee banadhu. Barbaadu mudhiidha. Ogga san mee waa'ee kanarraa haasawi so namni keessaan si qunnamaa lakkoofsa faamiliidha lakkoofsa maatii isaa nama isa dhiyaatan nama saniin san booda deemaa dhaqaa adda baafadhaa information dhugaa fi kijiba jechuudha. Akkas godhi yoo mana kan kee banatte irra information gaa harkatti oggaatuun bariite beekte. Wayii mana bisu agaraan nabati. Hangaatu wushimmallee hin dhabu inni biyya sanii maybe namni ati biran jirtu wushimmallee hin dhabu waan ta'eef ni argata. Hin qabu jee. Ififsi hin jee lafan bulu inni lafa bulu miti. Waan maaliif isaa booyoo reekas taanaan. Kana tokkoon olaa waamee qaajjiraa rangaatu. Kanaaf hin deeminii siin jenna. Nama wushummaa qabuuf hin ganaa booyaan jalan deema jee. Bakkan taa'ee Jarana dubbiin sheekhaa gobbaa kijiba obboleessi sheekhaa roobee maneedhaa kaayet beekaa fiilimaa fi ajandaa akkanatti irratti darbee dubbiin kijiba akka hubattan asumaanuu subeessuudhaa maneedhaa jira. Obboleessi isaa kun jiraatee sheekhaa roobee dubbii tana. Waan kana kijibe. So sheekhaa roobee walii uumama miidiyaa kana gubbarraa nu haasa'uu hin qabnu si jedhee.
Obboleessummaa sanuu dhiisu ta'u gisee gabbee waan tana dhagee. Obboleessuma isaa kan Akkamitti dhufaatii waan jiru. qallata akkanatti moo tokkoonoo? Du'a ammoo boo namni bakka dhugaa jira deemee taasisaarraa jira jedhu. Anamma waan takka waan hin shakku jiru maal inni beektanii. Maybe biyya teenya sin beektaa waan takka takka oduun faabrikeetii illee taatu hin beeknu waa hedduu dhagayaa jirra. Manidhaa san keessattis gabbaasanii nama rabashanuu waan bile takka achi. Awwaan sana hin shakke bara. Yaa soo dubbiin akkanaatu hin ta'in naa waan jedhuun wanta xiqqoo na keessa deddeemaa jirti malee. Darkara biraa eenyu isa Sheekhaa Roobeessa maqaan isaa? Beekon Sheekuma Roobeetti nage maqaan isaa asirra eenyu jira namni barreessaa komanti jira. Maqaan isaa Sheekuma Jamboo Sheekuma. Laali ammas maal kan namni beektaa gurmeessaa Abdulatiif. Jamaal Agarfaa kun mootummaa ajjeesee jira. Jamaal Albaasi. Akkanuma ishee barreessaa jirtu. Dhagayi gurmeessaa maal jaanni beektaa bara. Wanna kan lallaa. Odoo gobbaarraa saakilaan gad deemu siinoo tiraak jala seenee jaan. Bakka tana teessuma beekoo nama shakkisiistee. Bikisan dhageettee? Dubbisan dhageetiin jira. Hangaatu amma yoo inni du'e eenyu si dhaala? Shakaroon si maleedha ka. Wayannu manaare. Ani ni nuti dhaalamuun fedhu qaa. Dhaalamtaree wayyaa akkanuma wayinoonni jetta. Majeen Sheekhaa Roobee waan an dhaalu. Kakaadhimaa qiyyoolgee inni du'ee isaa gubbatti akkana godhatu nan dhaalu. Astaghfirullah. Ani dhagahi mee isinittiin hima obboleessa kiyya badhaasa waan seenaa Ramadaana darbe irratti tahee maybe dhageessee miti Maammadee keenya gara fuula Rabbii deeme Adaamatti dhiyootan an takkaa jireenya kiyya keessatti rifaatuu akkasiitii fi takkaa waan hagas Maammadee haati tiyya guddiste dhiyootana dhaqee Adaamatti mucaa kana meedhis akkasii an takkaa jireenya kiyya keessatti amma waa hedduu asirratti haasa'uu hin danda'u. Mucaa kana fuudheetiin qumaara ijoolleedhaan maallaqa wal qabsiisee halkan aaree mee osumaanatti dawwaleetuma amma akkaan amma jiru kanallee tahuu danda'a. Maallaqa san hunda yeroo san baasee irraa kafaluu dhabuu danda'a. Mucaan kuni nu yaalaa kara fuula Rabbii dabree osoo tattaaffii hedduu godhuu dandeenya. Summii dhuge sanii mucaan suni isa fayyisuudhaaf silaa mukkaraa godhuu danda'uu dandeenya. Silaa tahuun hin turre. Anyways hangaatuu teenya abshir hin duune sheeyni roobee moo sheeka maali jetta sheeyni gobbaa hin duune hijiba wanni hundi abshiru hin duune rabbiin isatti isin godhin namaan haa du'u ani du'a namaatitti isin gammadu rabbiin isattuu hin godhine hijiba haa duuka hin ta'u rabbiin isallee ajjeesinii hin duune kuni hundi ajandaa fi wayiiti ilmi namaa rakkateetillee gartee namni gammadaan hin jiru. Naasiro anis akkuma keetii kanaan jaa amma ajandaan amma dhufanii du'a namaatii wanni jaan kun akkami hagam takka fuuldura waliin deemna ajandaa akkanaatiin like namni dhufee amma du'atti
Maaluma ta'e nadda waliyaa'u meeqa telefoona maaluma ta'e mucaan kun. Irra buusee saata waa'ee okay Naziir Orerta ayeetti yaa walli jira meeta akkamiitirra godheete tokko saayibakiyya tokko irra buusee dargalgala daddabal saatana meeqoy nin deebisaa fi miitirra godhe dubbadhu ati awwal waa'ee sheekaa gobbaa irratti ganama kana naannoo nama 900 irratti haasaa turre wanni ajandaa fide gareen sadiin kun garee ajandaa uumuu beeki garee warra raggaasaa warra musammaa warri kunniin select godhannee qabachuu qabna ammas gruppiin deeman gareen kun wanni beekuu qabu namni gruppiin deemanii obboleeyyanii jedhanii deddeemaa jiran tokko lammataa namni gariin isumatu hiisise jedha namni gariin ammoo ufumaa inni dhikkoo qaama seeraatiin walitti bubbu'ee jennaan hidhan jedhanii walumaa galatti hin duune ajandaa fidan amma ajandaan torbee tarte ka raggaasaa ture amma ammoo kana torbee itti aantullee ka biraa bocaa jiranii waan beenu noonu miniiti noonu mini beenu nuyi maqaammaati